Magaalaa Adaamaatti waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa kutaa magaalaa bokkuu shananiin sochii nageenyaa fi tasgabbii kutaa magaalichaa caalatti amansiisaa gochuuf eegumsaa fi sakatta'iinsa halkanii cimsee itti fufe. Caasaaleen nageenyaa kutaa magaalichaa qindoomina hooggansaa fi hawaasaatiin nageenya magaalichaa daran amansiisaa gochuuf hojjechaa jiraachuu himan. Dhimma nageenyaa irratti hojii bal'aan hojjetamee jira. Qindoomina walootiin qindoomina uummataa waliin caasaalee nageenyaa hedduu jiranii fi caasaa siyaasaa dabalatee qindoomina gaariidhaan barri kunis bara filannoo biyyoolessaa guddaa isaa ture. Kanaan wal qabatee uummata keenya waliin qindoomnee ganama galgala sakatta'iinsa tasaa, sakatta'iinsa garaagaraa, sakatta'iinsa bosonaa hedduutu jira. Hojii nageenyaa haala qindoominaan hojjenna. Poolisii, tajaajila poolisii hawaasaa, gaachana sirnaa, milishaa, gorsaa walabaa, sa'a 24 sakatta'iinsi fi sochii fi dhaabbii hin qabna. Nageenya isaanii eeguudhaaf caasaan ammasitti agartu kun TPH'n tajaajilli poolisii hawaasaa fi gaachanni milishaan qindaa'ee tochaan halkanii guyyaa ta'u hin jedhin eegumsa bal'aa kan gaggeessaa jirru. Eegumsa irra darbee iddoo shakkiin iddoo bakka dukkanaawaa ta'an shakkamtoonni adda addaa dukkana da'oo godhatanii yakka raawwachuu danda'u jennee bakka shakkiin hunda hin sakattaanaa jechuudha. Galgalas guyyaa sakkaataa barbaachisummaa isaatti kana qofa miti lafoo deemtoota sakattaanaa. Qaamoleen nageenya hawaasaa hin barbaanne kana dura yaaddoo nageenyaa ta'uuf tattaafataa turaniiru kan jedhan caasaaleen kunneen kutaa magaalichaatti opereeshinii qindaa'aa gaggeeffamaa tureen nageenya waaressuun danda'ameera jedhan. Amma rakkoon duraan haala laalaa jiru sun furamee amma akkanatti gaachanni sirnaa TPH'n tajaajilli poolisii hawaasaa poolisiin qindoominaan wal taanee uummata keenya yaaddoo nageenyaa jalaa baasnee jechuu hin dandeenya. Haalli nageenyaa baay'ee amansiisaadha. Amma naannoottis bakka bakkas jiraatu haa jiraatu malee nuyis kun akkanumatti baanee dabareedhaan eegaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kutaa magaalichaa obbo Darajjee Dabalaam kana dura humnoonni badii yaaddoo nageenya uummataa ta'uuf hojjechaa turuu himuun hojii qindoominaa hojjetameen seelii diinaa fi lootee galtoota irratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa turuu himan. Akkuma beekamu kutaan magaalli kun amala baadiyyummaa qaba. Kanaa wal qabatee sa'aatii 24 torbanii amma torbannitti hojiin nageenyaa yeroo hundaayyuu caasaa nageenyaatiin karaa adda ta'een kan hojjetamaa jirudha. Toora kutaa magaalaa keenya kana keessatti akkuma beekamu armaan dura yeroo diinni itti manneeffatee rakkoo garaagaraa gaggeessaa turee fi magaalaa Adaamaatiif illee haala yaadoo kutaan magaalaa kun ta'etu ture jechuudha. Isa kana iddootti deebisuudhaaf caasaan keenya sadarkaadhaan jiru uummataa walii qindaa'ee hojii bal'aadha kan hojjechaa jiru. Akkuma argitan amma aanaan qabnu sadan isaayyuu akkuma amma naannoftanii ilaaltan hojii eegumsa halkanii, sakatta'iinsa halkanii akkasumas immoo lafa isin dhayitanii hin argine yeroo ammaa kana dafataan lafti eegamu jira. Kun hundi isaa walitti dabalameeti nageenyummaan kutaa magaalaa kanaa kan dhufe. Isa kanaaf immoo bu'uurri nageenya kutaa magaalaa keenya irratti argame kuni magaalaa Adaamaatiif galtee olaanaa ta'e. Sochii nageenya naannichaa mirkaneessuu keessattis tumsii hawaasaa fi qaamolee sadarkaan jiranii olaanaa ta'us dubbatanii jiru. Yeroo ammaa magaalittiin nageenya waaraa qabaachuu kan himan obbo Darajjeen kutaalee magaalichaa kanneen biroo dabalatee godinaalee ollaa waliin wal hubannoon hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Kutaan magaalaa keenya kutaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa jiran sadii fi godina Arsii aanaa tokkoon akkasumas immoo godina Shawaa Bahaa aanaa lama waldaan keessaa jechuudha. Isaan kun kan godina Arsii aanaa Doddotaa isaa wajjin marii yeroo yerootti qabna. Akkasumas immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa fi aanaa Boseet wajjinis daangaa walirratti hojii opereeshinii waliin gaggeessina. Deeggarsa singoonaa fi kallattii hojii wal wajji fudhannee bobbii gaggeessina jechuudha. Fuuldurattis nageenyi amansiisaa fi itti fufaa ta'e akka jiraatuuf qindoominni qaamolee nageenyaa fi hirmaannaan hawaasaa cimee kan itti fufu ta'uu himuun kanneen nageenya hawaasaa booressuu barbaadan akka hin danda'amne hubachuun daandii nagaa akka filatanis dhaamaniitii jiru. Bakka nageenyi hin jirre toomtuu hin jiru. Rakkoo nageenyaa daangaa kutaa magaalaa keenya keessatti armaan dura nu mudachaa ture saniin hammam akka miidhamaa turre hin beekna jechuudha. Qaamni kamiyyuu caasaan nageenyas haa ta'u qaamonni kutaa hawaasaa garagaraas jalqaba irratti hojiin hojjetamuu qabu hojii nageenyaati. So akkaataa gahee isaatti qaamni kamiyyuu hojii nageenya kana keessatti waan isarraa eegamu bahuu qabaadha.